Bara kana jireenyatu kilooroksii nama obaasa malee jaalalli kilooroksii nama obaasa yaajama. Jireenyi garuu kilooroksii nama obaasa jechuudha. Jiruun jabaattee jireenyi jabaattee waan hundumtuu hammaatee barriyyoo hammaatu kana keessa wanti kilooroksii nama obaasu yoo jiraate jireenya qofadha. Abiibti. Moo riikardii qabachuuf barbaadde? Moo gorsa Fatiyaashee Kaayiroo ageesse? Jaara 21ffaa keessa kan dhuftee bara 2016 dhuma kanarra dhuftee kilooroksii nu ugudu Habiibti. Maaltu sitti dhaga'ame? Akkam jirtus nagaa keessanii? Nagaa kiyya galata waaqaatu galgala kana maagaa otoo sin arginin buloodheen oduu wayii fidadhee dhufe kan. Maayoona dhabdanis ikkoo sin hin yaaddoftu kanaaf jedheen. Jira. Ammallee taayiman odeessa kanaaf hin dhufe. Nagaan siniif haa baay'atu isiniin jedha. Yeroo kanatti namuma jaalalaan qabamee kilooroksii dhugu yookaan taateema kana raawwatu arguun iyyuu waan tokkodha. Waanuma tokkodha. Maaliif seetan shamarran illee jabaatteetti bara kana keessa jaalalli qabuu dideera. Hin jaallatanis hin qoosus. Yaa wanti biraa yoo isaan boossise malee jaalalli isaan boossise yaadu. Isheen kunoo miskiinaa Habiibti kaameeraa sirreeffatte dhufte uffata isaasa suuraa isaa shurraabii irratti hojjechiifatte uffattee dhufte. Amma kana yeroo hojjettu sammuu ishii nagaadha. Jireenyi ishiis nagaadha. Kaameeraa sirreeffattee kilooroksii sirreeffattee uftee ugdee sanuu eerfoonii kaawwattee mee argitaniittu muudi. Jerkaanichatti waanuma nam'eeyyuun beeknu bishaanitti naqxee sakii haadhome natti fakkaata. Akkatti kilooroksii ugde kaabboleettiin keessan kilooroksii ugde. Kilooroksii ugdee jaalalatu qabe. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Shamarran tokko shamarran viidiyoo akkanaa of waraabanii of gadhiisanii hin qaanfatanii jedha dhugaa waaqaa. Kun ikkoo wantichi dhugaas haa ta'u sobas haa ta'u garuu nama sanaa fi galmee ta'ee taa'a seenaa ta'ee taa'ee darbaa jechuudha. Waan namni sun godhe bargit suuraa nama sanaa uffattee jirti. Nama kilooroksii ishee obaasaa jiru sanaa suuraa isaa shurraabii irratti maxxanfattee uffattee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu yoodhuma waan isheen gootu sun soba ta'e illee waan isheen uffatte immoo dhugaadha. Namichichi immoo dhugaadhumaa jechuudha. Yeroo dhuftee akkanatti viidiyoo waraabdee paabilikii keessummoo amma argitanii asitti seebii achitti seebii ta'aafi jechuudha. Kun immoo seenaa ishii gurraachessee maqaa ishii gurraachessa shamarran keenya akkasii. Gowwummaa qabu wallaalummaa qabu jechuudha. Beekumsa itti hir'ata. Tokko illee qaxxitteedhuma akkuma dhufteen xiyyaara yaabbatte xob jettee gola seente. Humaan beektu jechuudha. Achi ruuzii bichaa hojjechuu beekti. Malee sammuunni kun humaan beeku yaadus hin barannes baay'een isaanii. Sabooriin beekan borgalanii waan ta'aniif ta'an jireenya isaanii gara fuula duraallee hin beekan. Waanuma akkatti hafan itti fakkaata. Waanuma akkatti mana namaa keessatti hafan itti fakkaata. Waan bor jireenyi isaan eeggatu isaan itti fakkaatu. Yoo miidiyaa kanarraa waanuma ta'e taa'aa oolanii jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama dhibuu jechuudha. Amma warras qabu, obbolaa qabu, maatii qabu gadi bahanii yeroo akkas of godhan viidiyoo akkanaaf waraaban garuu isaan hin saalfannes warra isaaniifis bakka hin laanne kabaja maatii isaaniis hin qabanii ishee akkanaa kana maal godhu warra akkasii kan. Biyya jiraatanii hin hiisisna jechuudha. Garuu isaan bahaara fagoo jiru waan ta'eef baay'ee nu rakkisaniiru jechuudha. Isaan akkasii kun utoo yookaan mana kontiraataa keessa hin jiran ta'e biyya balleessu. Baay'ee rakkisoo ta'u warri akkanaa jechuudha. Innaa kana gaa muudii kana Fatiyaan nu fide. Fatiyaatu nu fide yeroo tokko haadha kilooroksii, haadha jaalalaa jedhamtee beekamte jechuudha. Dhugaa dubbachuuf garuu Fatiyaan akkasuma dhugumaa kilooroksii dhugdee bara. Dhuguma dhugdeetti. Dhugdee
garuu qaqqabanii hospitaala geessanii kiyaa dhiqame malee isheen isa dhugaama dhugde malee muudii hin qabanne sobas miti bakka aarii mucichaa jechuudha jaalallee ishii sana ammallee baay'ee jaallatti na kilooroksiin koo naman ajjeesu baay'isa garuu garaacha keessi kukkutaa bakka dhibeen taani sirra kaa'a malee wax godhee sin ajjeesu qorichumti namni kamuu fayyadamu lubbuu naman baasu baay'isa dafee jechuudha baay'ee si rakkisa yoo hospitaala si geessan immoo si kiyaa dhiqamee bahee hafteen isaa immoo bara kee guutuu si dhukkubsachiisa jechuudha. Kanaafiyyuu shamarran keenya dhugaa waaqa yeroo kana keessa jaalallee kamti sin qaba otoo marfeedhaan si waraanni osoo dottoomaa isa guguddaa keessa kaa'anii si waraanni jaalalli sin qaba jedhee yaaduun garuu sin qabu dhugaa sin qabu waan biraa sinaa qabu amma jaalalli sin qabu jireenyi sinaa qabu guddinni sinaa qabu karoora keessan saborii jijjiirrachuun sinaa qabu kanatu sinawwaata malee jaalala of hin qabsiisina namuma of keessa iyyuu gaana jireenya keessan gashiidha nama halaalatoo teessan jechuudha maali ba'aa sinitti ta'a ba'aa guddaa dhugaa waaqa yeroo kana ba'aa baattanii hin deemina bara kana keessa ani jaalalleen qaba ani jaarsan qaba ani biyya jira jettu taana sin ba'aa baattanii deemtu firiidamii keessan awwajjanii natsaanneetii keessaniin jiruu keessan dalagattanii qaaqash jettanii yeroo biyyatti galta waan barbaadan gochuu dandeessu achitti garuu waa lama hin hojjetina kan madaamii kan ijoollee madaamiyyuu singa geessanitti humni kan inni asii takka niitworkii didee mabiraatii badee chaarjiin dhabee jedhee sin assaqaayyaa bar dhugaa waaqa harkuma ofitti biddanii kanaafuu jaalallee keessan immoo yoo jaalallee immoo qabaatte warri qabdan miidiyaa irratti hin fidina miidiyaa irratti tasayyuu hin beeksifatina miidiyaa irra keessa taanaan immoo surma'uu olaantummaan isaa sitti jabaata beeksifattee taanaan immoo waan si rakkisuyyuu sitti jabaata jechuudha yoo dhoskaamatti ta'e illee uumamitachumaan balleessite ofirraa jireenya isaa akkasii siniin jedha gaa nama kilooroksii ugu arguu keenyaaf gammaduu qaba.